Tole akkam jirtu nagaa keessanii nagaan keessan bakkuma jirtanitti dachaan isin yaada baluu isin jechuu barbaada. Dabalataan immoo baga ayyaana Faasikaatiin isin gahee waggaa gahaa isin jechuu barbaada. Haaluma kanaan immoo har'a gabaa hoolotaan deeme hoolaan bita jedhee jechuudha. Innis magaalaa Jordaan keessan dhaqee beektu. Jordaan dhaqee karaa kaargoonii silaa jireenyi biyya keenyaa mi'aayeera jedheetan kaargoodhaan hin ergaaf jedheetanii warra maatiitiif mee hoolaan biyya kanaa bushaadhaa laata jedheen gabaa ba'e. Kanaaf mee iski haa ilaallu walumaan haa ilaallu gatiin isaanii meeqa akka ta'e ni gaafadha. Tole kamaarre haaluma jiruun waliin haa ilaallu. Ammoo addee haqa hayda hoolaa nama sodaachisu dhugaa waaqaan kanan bitu. Kan bitu kana maaree utaaluuf immoo natti sinqalamoo yookiin hoolaan adda aara koo. Cooma moo inni akkanatti furdise kun maayii maati ta'e? Haraani kanan bitu. Kan hin bitu kana. Eshi. Ammoo naam. Addee haidara Shantaa kinte. Maalan siin jedhere gatirree meeqan siin jedhe malee. Ante min wen? Ana Itoophiyaadha gaarii warra erga jedhee dhufeme ittiin iyyiimmee waa'ee biyya kootii si galchee miti hoolaa kee sirraa bituun dhufe malee. Natti migatee isaan maree kan. Natti nimtu gatii isaa maal ta'e namichi inni kunoo. Ishii kan bitu laatameesti isin ilaalaati. Inni kun nama sodaachisa. Kana xiyyaarri maal godhee baasee biyyatti naa gala. Ammoo ani uqqattuu ishiin barbaada akka xiyyaarri baatee gara biyyaatti naa galchuuf maal beektaa jireenyi biyyaa baay'ee mi'aayee waan ta'eef akkan karaa kaargoo erguutiif. Hoolaan jiru kan biraas karaa duubaatiin naaf ifi. Yaa oogti shaamtaa kee nama asmaamanne. Dhageessisin barbaadani ani hoolaa bichaan bituu dhufeen siin jedha. Okay. Ijoollee filannoo keessaa natti himtaniire maal akkanaa filattan? Mee adii caraqaan kun maal fakkaatti dhugaa naxalaa dhumatti baate bareeddi dhugaa. Harka maaliitu aduu maaliif ishii qalaa bareeddu ishii kana adii kana. Allicaago. Dhugaa. Egaa akkuma jettanii filannoo keessanis mee natti maasa kam naan jettu sakam bituu sakam maal beektanii bakka asitti bushaa dhalaa jedheetanii dhumanii gaggaafachaa jira. Namichas naa deebisinanii ilaalladhaa hoolota. Namicho as deebi'aa kotta isiniin hin ilaalladha. Filannoof hin dhufe waan ta'eef kotta. Coomni kan irraa maa inni dhugaa waaqa jechuun warri hoolaan akkasiiyyuu biyya keenya keessa jira jedhee yaadu. Hoolaa biyya laati bakka hoolaa biyya laa namni keenya akka qorichaatti ilaaluu laata karaa makaargoon erga jedheetan yoommoo jaalatame immoo sirriitti karaa kaargoo ergeetan achitti biyyuma kana biyya Jordaan taa'e gara biyyaatti
feffe'ee isuma hojii godhachuun barbaada yoo naaf taa'e jechuudha. Mee tokkichuma biteen ilaala malee hin baay'isu. Hammaaf hin baay'isu. Tokkichuma bitee ilaala jedheetani. Kun asillee akkuma beektan jiru baay'ee jiru. Mee namicha as naa deebisi. Kun asillee guutanii baay'ee jiru. Kanaaf mee meeqa jetta namichu? Gatii hoolota kanaa mee natti himi? Atiis Itoophiyaadhaa dhuftee asii hojjechaa jirtaa? Ani Itoophiyaadhaa dhufe garuu mana namicha kanaan hojjedha. Gatiin hoolaa kana barbaadde? Gatii hoolaa kanaan barbaade mee karaa kaargoon erga jedheetaniiyyu. Maali yaa obboleetti hoolaan biyya keenya hin jiru maal taateetu? Yaa obboleessa kiyya hoolaan biyya keenya jira garuu gatiin isaa baay'ee mi'aaye hin beektaa miti. Kanaaf mee asitti yoo bushaayee asii gadee ergaaf jedhee kan hin xayyaaraadhaan. Obboleetti koo waan hin taanedha kuni maal si dhibee? Maal si dhibee waan hin barbaade waan godhuuf jedhu? Sirraa bituun dhufee gatii isaa natti himtaan. Tole obboleetti koo ana dhiifama naa godhi garuu waan akkasii kanaan hin beeku guyyaa jalqabaatiif waan akkasii dhagaye. Ka guyyaa jalqabaatiif yoo argite guyyaa jalqabaa kanarratti ani jalqabuun koo hojii akkasii ani jalqabuun koo beekumsa argadha. Akkasiidha. Akkas taanaan jabaa dhuga. Tole amma gatii hoolaa kanaa natti mee gurraachi kun dukkan inni fakkaatu kun gatiin isaa meeqa? Hin dhibamanii intini ciisanii dhibamoota? Lakki dhibamuu miti aduu baqataniitu. Tole kaa meeqa jettame? Gurraachi kun $250. Maal? Hunda isaan bite seete mooyi? Mooya? Ani gatii dhumsaan sitti meeqa egaa homaa gochuu hin danda'u. Tole guddaa galatoomii hin bituan. $250. Maali gooftaa? Ji'a tokko san hojjedhe hoolaa dhumtatti irratti hin buusa mooyi? Mee amma immoo re'ootaan ilaalladha jedheetani.